يعني شيء ما أنتنا أبا على أبا ونا أبا منا هندا يعني تسنية تود ترجع بيه تود مني دم تف نم هندا ترجع بيه رشيدا أشما كم درتو هردفتو تا يوتيوب channel أبدي حرر هندا كيسنو وريه يوتيوب أنا فارتا تنون كيسنو سبسكرايب لايك جودا إسنين جتا إسنين فيرا أكم درتو نجا فيا كيسني إدو إسن جرتن هندت نجين ربي اسم برا حاجراتو بكا جرتن جتو دا فيا تا يوم تانان إلمان رومو جتو دا harraan tana jechuudha dhugaa rabbiitti seenaa nama haduutti yookaan waan nama nyaatu tokkodhaan fide jechuudha waa'illee irraan hin barattanii keessattuu ijoolleen biyya arabaa kanaa keessattuu Saudi Arabiyaa ilaallata dhimmee kuni waa'ee obboleettii keenya tokkoon isinitti hima jechuudha obboleettii keenya Jannaa Machaaraa jaamti maqaan ishee Jannaa Maamanoor jaamti ammoo dhalattuu Machaaraa ta'e jechuudha waa'ee isheetiin isiniif himuudhaa dhufe jechuudha baay'ee tokko nama laalee jedhu watti baqqaadhaa نلالي سيتو دا كمالي تو دا اسني فيس برمسني تا ور بيا عربا كيس جرتن كيستو جولين سعودي عربيا جتو دا اسني في برمسني تا جيتن اسني في دي اكو بسان يخانا نقادو تمرات تيتو دا نرغي فتنيس عبدي دان سن راقبا إرا وابرتني إرا وابرتو قفامي تيتو دا وابا يدي نما ياتي سيتو دا وبليتين تنيتون جتو دا وبليتين تنيتون جنة مچارا جامتي خانتين بيكم تيتو دا بيا خنا خيستين اكو ما بيكم erga qaraarri Saudi Arabiyaa keessaa eegalee jechuudha ji'oota meeqa lakkoofsise ji'a torba lakkoofsise jira jechuudha naaf micciyoon asirratti agartan tuni iida soomanaa jechuudha guyyaa iida soomanaa tasa wal garree mana namaatti waliin nyaannee waliin suuraa kanallee kaanee akkasitti adda galle jechuudha wal barannee maashaallah haala amala gaarii qabdi nama nagaati jechuudha hundaafuu jechuudha maashaallah waan hin jeebsuun qabu jechuudha garaan ishee qulqulluudha micoon tun jechuudha akka iida soomanaarraa qabamte jechuudha shurxaa Saudi Arabiyaatiin qabamte jechuudha iida soomana osoo hojii barbaadachuu jirtu jechuudha tasa jechuudha irra bu'anii qaban erga siyaasa ji'a meeqa ji'a jaamoo akkana hidhamte jechuudha mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti qabamte erga qabamte booda jiraattonni Saudi Arabiyaa keessa jechuudha ijoolleen Oromoota warri akka keessatti hafan jechuudha ilmoo itti kannatan jechuudha ilmoo kana hodhoo fuudhiiti maatii keenya nuuf galcheeti qabamtee jirta waan ta'eefuu ilmoo teenya tana fuudhiiti maatii keenyaan nuuf gahii jaaniiti warri akka keessa jiran jechuudha fakkeenyaaf jechuudha argaa jirtan ilmoo baay'eedha uummanni ofirraa galchaa jira keessattuu warri Saudi Arabiyaa keessaa tan jaarsi biraa qabame ilmaanii wajjin dalagatu waan hin dandeenyeef nama kannatan jechuudha nama qabame kana mana hidhaatti itti geessan jechuudha ilmaan warra qaamaa qabutti kannanii jechuudha inni fuudhee itti geessee ilmoon kooteette akkas walirraa galchaa turan jechuudha kun lafuma dheerina jira jechuudha har'aa miti akka amala ta'e jechuudha Saudi Arabiyaa kana keessatti ilmoo namaa fuutee warra isaaniitti galchuun amala jechuudha miccoo tanaas jechuudha jannaa tanaas haaluma saniin jechuudha isheen qabamtee mana hidhaa seenaan jechuudha ilmoo itti geeffatan jechuudha ilmoo tana fuudhiitii maatii keenya nuuf geessii jaanii ilmoo itti kannatan isiniif galee rakkinni osoo rakkinni Saudi Arabiyaa guddaan kun jiruu laal deengadda jechuudha gaafa duraa sana jechuudha gaafa akkasii magaalaa keessaa nama walitti qaban ilmoo itti kannatan ishiinis ilmoo irraa fuutee jechuudha isiniif hin galcheette mana hidhaa jechuudha qixxee achi booda shurxaan akkuma beekamu jechuudha kuma laallee agarru kana mana hidhaatti nama walitti darbe jechuudha kana keessa gallinis dhaabbatee jira akka duraatii miti dura dafamee galama jaayameeti ilmoonis itti kanname jechuudha erga galuun dhaabbatee booda walumaan agarree jira sooshaal miidiyaa irratti ilmoo xiqqoodhaa miti nama gurguddaallee du'aa jira jechuudha mana hidhaa keessa jumlaadhaan sababa kanarraan kan ka'e jechuudha rabbi sabrii isiniif haa kennu maatiin jechuudha maatiin mucaa isin duraa du'e mucaan itti kannatan suni mana hidhaa keessatti obboleettii teenya tana harkatti du'e jechuudha akka tasaa ta'e harkatti du'e ho'arraa ta'uu nyaata dhabuurraa ta'uu hin beekne jechuudha harkatti du'e mucaan jechuudha ammoo isheen akkanatti himtetti waan akka aananii mana hidhaa keessa rakkinaa jira nyaanni hin jiru nyaata ilmaanii hin fidaniif aanan ilmaanii hin fidaniif ni beektan akkatti musiibaan baay'ee mana hidhaa keessa yeroo rantanaa wal laman gaafachiisu jechuudha Saudi Arabiyaa keessa ilmaan namni gurguddaan sunoo akkasii qoonqoodhaaf jeeduu jira maalayyaa ilmaan xixiqqishu maalayyaas biyyi
jeeshanii jecha yookaan waggaa takka waggaa lama maalayyaa jechuudha ijoollee qotanaa jechuudha ijoolleen ho'arraa naftu nyaataa mitiiti mana hidhaa san keessaa taa'urraa naftu jechuudha dhugaa rabbii waliin dubbanna jechuudha ummanni gurguddaan guyyaarraa mana hidhaa keessaa gashorroo isaa jira inni ijoollee sabiyyee xiqqishoo san jechuudha sabiyyee jeemeeqaa jechuudha mana hidhaa keessaa akkam taa'uu dandeessa michoon tunis irraa fuute jechuudha mana hidhaa keessatti irraa fuute tanaa dhufa hin seene osoo mana hidhaa keessa waliin rakkataa jiranuu isheenis faana rakkataa jirtu mucaan harkatti du'ee jira tarabbiitu itti dhufe harkatti du'ee jira garuu isheenis ilmaan namaa lama moo akkas fuute na fakkaata jechuudha akka isheen naa himtetti tokko nagee hangalee jira amma isheedhaa wajjin tokkotu harkatti du'ee jechuudha haratti haadha abbaan jechuudha yoo tasa viidiyoo kana arganillee hin beeknu sabri isiniif haa kan mucaa keessan kaatan marabbiitu itti dhufe malee maal jennaan nama baay'eedha mana anamma mataa kiyyarraa nama maneedhaa keessa dhabe dhugaa rabbiitti rabbiin na arga mucaa keenya maneedhaa keessatti hin dhabe nama guddaadha jechuudha sabbarreetumatti dhiisne maal goonaree rabbiirraa dhufte miccoo tanaas akkasitti rabbiitti dhufte mucaan nama harkatti du'ee jira harkatti duunaan jechuudha safaaraan Suudii Arabiyaa dhufte agarte mucaa fuudhan mucaa argitanii jirtan jeetii yaada warri miidiyaa kanarraa jechuudha mucaa gaaf tokkoon hin du'ee jaanii akkasii suuraa isaa olii gaxoofan mucaa sanii natti fakkaata jechuudha eeyyee mucaa sanii jechuudha mucaan tarabbiitti dhufte harkatti du'e safaaraan dhufte poolisiin arge poolisiin Suudii jechuudha irraa gabbaasan awwaalan jechuudha ogguma inni duusanii miciyyoon tun jechuudha itti dabalte jechuudha maatii mucaatti warra akka isaa warratti kannate san itti dabaltee mucaan keessan akkana na harka dhukkubsatu jirallee jetteen mucaan keessan na harka dhukkubsatu jira kun mucaa keessan irraan tana tarabbiitti dhufte jettee itti himte jechuudha maatiitti mucaan keessan na harkatti du'ee jira jette walumaa gala jechuudha itti himte isiniif gale mucaan keessan na harkatti du'ee jira jettee itti himtee sabbaranii taaziyaallee ta'anii asii fi biyya keessatti illee jechuudha warri mucaa sanii jechuudha taadiyaa ta'anii ammaan tana isheen jechuudha ji'a moo ji'a torba mana hidhaa keessa turtee jechuudha rakkina guddaa san keessa gaafa isheen boolee geessu qaaxa poolisiidhaan boolee keessatti eegaa jiran poolisiidhaan warri mucaa jechuudha qaaxa boolee keessa poolisiidhaan eegaa turan jechuudha gaafa isheen maxaaraa boolee irraa gabbaatu qaaxa jechuudha poolisiidhaan qaban akkana mucaa keenya gurgurattee harka qullaa dhuftee mucaa keenya jechuudha nama gurgurattee jirti kanaafuu jechuudha akka mucaa keenya irraa nufutan jaanii poolisiidhaan qabanii isa geessan ammallee lammata jechuudha mana hidhaa lammaffaa jechuudha karshallee ambo acha keessa geessan jechuudha acha keessa baay'ee tokko dararamte ragaa fidadhu ragaa hin qabdu namummaan tana Suudii irraa gale woomata akka hin beektu eessa beekti duuba eessaa ragaa fiddi wanni kun biyyaan baa keessatti akkasitti jechuudha jee tokko moo akkas jechuudha acha keessa teessee waan biyya Arabaa irraa dalagattee galchite jechuudha maallaqa sagaleen isheen hin jirte jechuudha isiniif hin rahaa waan biyya Arabaa irraa dalagattee galfatte guutuu qarshafuma 100 meeqatte maallaqa jechuudha lammata gumaa irraa fuudhanii ammallee lammata jechuudha acha keessatti dararamaa jirte jechuudha ilaa ammaan tanaa gara maatii isheedhaa hin galle tasa gara maatii ishee hin galle garuu mana hidhaatii baatee Finfinnee keessa jirti malee harka mootummaa keessa jirti ammallee hamma jechuudha ragaan dhufu jaanii harka mootummaa keessa jira yoo ni fi ragaa hin argatin ammallee mana hidhaatti deebiti jechuudha hangumaa akkasii kafalte jechuudha ammallee akkasii karaarraa rakkataa jirti jechuudha maatiin isheellee Finfinnee dhufanii ilaalan mee dhimma kana maal jettanii Oromoo garaa walitti hin jabaatina amma kana mara garaa walitti hin jabaatina tarabbi fide rabbii qabdi tan ilmi namaa fidees ilma namaa qabdi kanaafuu jechuudha garaa walitti hin jabaatina jechuudha mucoo miskiinni tun dhugaa rabbiin hin boochi bakka garaa kana na balleessite waan godhuuf hin qabu waan hin godhuuf dhabee itti dhiise jechuudha an kana wanni hin fideef akka warraa barattaniif jechuudha jiraattonni Suudii Arabiyaa ilmoo namaa ofitti hin fuudhina ilmoo namaa ofi galchine jettanii hunoo akkana kunoo haala kanaan jechuudha gaagaama badaa irra geessanii ammoo obboleettiin keenya baay'ee rakkataa jirti waan dalagattee galfatte osoo ganda isaaniitti hin galin jechuudha waan ittiin hin dalagadheettee bara meeqa keessa horkitee teesse osoo ganda isaaniitti galte yookaan waan tokkodhaan hin hojjetatin gumaa namaa karakkafalte jechuudha gumaa namaa karakkafalte silaa ilmoo sanuu warra asii kanarraa galchuun galata ture
galata qaba tureyyuu kanaafuu jechuudha maal goonare waan rabbi fide hamma kana mara garaa walitti hin jabaatinaa biliis garaa walitti hin jabaatinaa jechuudha mee sagalee ishee kana wajjin haa dhageeffannu. maallaqa waan biyyaa waan asirraa dalagattee galtecha sirraa fuudhan kabira yaani waan kana jechuudha ilmoo duute quba qaban maneedhaa keessatti mucaa du'e san nama hunda isaan qofaa miti oromoo kana hundaatu gaafa san argaa jira jechuudha nu hundaa sheer godhee poost godhaa ture rabbi kadhataa ture san qofaa mi'arraas kun hojii mulaadhaan namni maneedhaa keessatti maa jira ammoo kana waan rabbi ajjeese jechuudha waan rabbi ajjeese garuu rakkinaa masiisan jechuudha asirratti oofuu kana dhiiroo rabbi numa jaalata. Inna aanan ilmoo jechuudha aanan ilmoo nootu jechuudha ilmoon hin beelofti mana hidhaa keessa taa'uu waan hin dandeenyeef aanan alarraa na olla gaadhaa ittiin ilmoon keessa aanan fixxee jirti inni ergineef garuu. Hambiladhee baatee afur ilmaan isaanii yoo jiraatadhee mucaa sangaa taratti itti dhuftee du'ee na jira. يعني شيء ما أنتنا أبا وانا جتوا أبا منا هندا يعني تسنيه تودا ترجع تودا مني دم تف نم هندا تترجع راشي ده يعني أما تفن في النار يعني قرمات اللي قالون دنديسته أنك قرطة أما تقولون دندو يودين كلي رفودا وأنك قرطة مو قالون دندو ما تجيبه أم باسين كوبا كبامي أم باسين مقالة رياجته كوبا كب سورة عند خافتني ما يعرف كوبا كب يوم كوبا كبا أوكي أكستانا نيجي خوماتي متوان إن شاء الله ربي خنون ده كيسا سافر ربي نجي أنغراماتي تللي ساقلتو إرقام باسي اللين كانوا كوبا كباتي خالي مو مني ده كيسا توتياني سنام باسي كوفا من مون دورا مون ده تو كوبا كبا ندافو ربي ماتي المول ربي صبري آخرنو في عجل جبيسو والله إنما دبا أدوبو أمان تنهيتو rakkina maneedhaa keessaa baate hammaan tana yaani akkaan suuraa keellee argutti baay'ee tokko goddaamte ban akkas jechuudha hordoftoota keenyaa khalaas ningaham akkas jechuudha warri viidiyoo kana agartan ilmoo namaa jechuudha warri ofitti fuutan yeroo rakkoo kana keessa yeroo badaa kana keessa abbaan ilmoo ammoo hin beektan ilmoo kuma ofii qabdan abbaan ilmoo ammoo ilmoo ofirraan qabu yoo dhugaadha yoonii fi ilmoo nama kannatee ilmoon karatti harkaa kanaftu taate waan shakkuuf waan mararfatuuf ilmoo isaati inni raafuu waan hin dandeenyeef kana ganamuma ilmoo namaa ofitti hin fuudhina shamarran keenya ilmoo namaa bichi
dhalesun akka dhaletti haa galfatu yookaan tawannaan maallaqaan haa galfatu malee ilmoo namaatti isuma ofitti hin fuudhina kun rakkoo kana kana nama ne jechuudha osoo isin hin beekin jechuudha abbaan ilmoo isaa irraan kan hin beekama haati ilmoo deesseesi yookaan ilmoo sana akkanuma lafa hin arganne hin dhalan jechuudha jeemee qeetti labbaanii sababa kanaan ilmoo namni akkasi garaadhaan gadhiisu hin jiru gaafa karatti jala haftu jechuudha yookaan doo ishee hin argine arganii yookaan suuraa sanii waan hin sabbariniif isaanis waa meeqaatu itti dhagaamuu danda'a. Sababa kanaan jechuudha ilmoo namaatis ofitti hin fuudhina rakkoo kanarraa rabbii isin haa eegu iddoo isin jirtan hundattuu jechuudha rakkoo kanarraa rabbii isin haa eegu hundaafuu kalaas nagaadhaan naaf jiraadhaadha viidiyoo kana jechuudha yoo dandeesse waliif sheerii godhaadha akkas jechuudha akka irraa waa baratan jechuudha hundinuu musiibaa kanarraa rabbii isin haa oolchu guyyaa gaarii.